akkam jirtu daawwattoota keenya amma ganama keessa isin ulaaladha amma yeroo machiiti torbee darbe keessa malakkee 25 dhugguudhaan addunyaa irratti rekoordii galmeessiseera kan namacheesse kana qofaa miti kan namacheesse jireenya namacheesse jireenyaa fi hojii kenna namacheesse sagantaa keenya kana hordofuudhaaf follow na taasisa sagantaa keenya qophii machi hordoftu ani abbaa feetuuti haadha feetu maal jettanii abbaa feetu kottume akkasi namicha wajjiniin arganuunu abbaa tolasaa abbaa kajeelaa abbaa yeeshifayin ani abbaan feetuu tokkotti banadheeraa follow na godhaa kunin jedhera jedhiti akkatittin gubadde anoo si waliinu maali nammo isinis tokkotti banattammo ati kam guurte isaan akka kiyyoon siraa dhabamu kana jechaa jirtu obbi machuutu inni kunoo karamaa taa'aka